Taphni Liverpool fi Manchester City jaalattoota ispoortii biratti haalaan eeggamaa jira. Tapha Premier League Ingiliz torbee 25ffaan taphni har'aa Liverpool fi Manchester City taphatan haalaan kan eeggamaa jirudha. Liverpool fi Manchester City har'aa galgala sa'aatii tokko walakkaarraa eegalee Anfielditti morkii cimaa taasisu. Qabxii 47 sadarkaa lammaffaa irratti kan argamu Manchester City garaagarummaa qabxii dursaa liigichaa Arsenal waliin qabu dhiphisuuf gara dirree kan seenu yoo ta'u, qabxii 39 sadarkaa jaffaa irratti kan argamu Liverpool ammoo qabxii isaa fooyyeffachuuf morkata. Bulchiinsi nageenya odeeffannoo haliillaawwan saayibarii 27 fi 773 ji'oottan jaan darban yaalaman keessaa parsantaa 99.3 kan ta'u fashaleessuun danda'ameera jedhe. Dhaabbatichi raawwii hojii walakkaa waggaa bara 2018 gamaaggameera. Daariktarri olaanaan dhaabbatichaa Tigist Hamiid amaloota haliillaawwan saayibaraa yeroo yerootti jijjiiramaa dhufan ilaalcha keessa galchuun dandeettii ofirraa ittisuu keenya dabalaa dhufeeras jedhani. Sodaawwan nageenyaa saayibaraa dursanii adda baasuu fi deebii kennuuf bu'uuraalee misoomaa teeknooloojii misoomsuuf xiyyeeffannoon hojjetaa akka jirus dubbataniiru. Hojiiwwan dijitaala Itoophiyaa 2030f bu'uura ta'an raawwatamuu eeruun dhaabbileen mootummaa tajaajila si'ataa akka kennaniif teeknooloojiiwwan hojmaata isaanii dijitaalessanii akka qabatan ta'us ibsaniiru. Ministeerri galiiwwanii akkasumas biiroon galiiwwan magaalaa Finfinnee kaameeraa qaamarraa akkasumas poolisiin federaalaa sirna bulchiinsa qabeenyaa fi sanada misoomsuun tajaajila isaanii ammayyeessuun akka fakkeenyaatti eeraniiru. Haleellaawwan saayibaraa Itoophiyaatti raawwataman fashaleessuuf hojjetamaa akka jiru kaasanii haleellaawwan 27 fi 773 ji'oottan jaan darban raawwataman keessaa gara parsantaa 99.3 kan ta'u jechuunis haleellaawwan 27 fi 505 fashaleessuun akka danda'ame ibsaniiru. Qorannoo forensiik dijitaala ilaalchisee gaafilee dhiyaatan 253 keessaa 245 deebii argachuu isaanis eeraniiru. Tarsiimoon Trust Fund barnootaa biyyaalessaa ifoome. Ministeerri barnootaa Tarsiimoo Trust Fund barnoota biyyaalessaa ifoomse. Ministeerichi qaamolee qooda fudhattoota biiroolee naannolee irraa walitti babba'an waliin ta'uun gamaagama raawwii baatiiwwan jaan darbanii damichaa gaggeesse irratti tarsiimoo kana ifoomseera. Ministeerri deetaan ministeera barnootaa adde Ayyalech Isheetee wayita kan akka jedhanitti tarsiimoon kun sosochii barnootaa dhalootaaf akka biyyaatti hojiirra oolaa jiru karaa qindaa'aa ta'een itti fufsiisuuf gargaaraa jedhani. Sosochiin yaada ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed maddisiisaniin hojiirra oolaa jiru kun damichaan hojiilee hedduu hojjechuuf carraa uumuu adde Ayyalech Isheetee ibsaniiru. Tarsiimichi wayita hojiirra oolu bu'aa galmaa jiru sadarkaa olaanaatti fooyyessuuf akka gargaarus kaasaniiru.